Namicha Lamma Haayilee jedhamu magaalaa Finfinnee karaa qeeraa gara Goofaa dhaqu irra dhaabbatee waggaa dheeraaf jaalallee isaa eega. Innis akkas ture. Jaalallee isaa baay'ee wal jaallatan tokkotu ture. Maatiin ishee garuu jaalala isaanii kanatti hin gammanne. Isaanis jaalala isaanii kanatti waan hin gammanneef intala isaanii fuudhanii biyya alaa baasuudhaaf murteessan. Akkuma murteessan fuudhanii biyya alaa baasan yeroo waliin turan sanatti bakka irra dhaabbatanii wal eegan qabu turan. Yookiin bakka itti wal argan qabu turan. Isheenis murtoo warra ishii kana isatti baastee hin himne turte. Isatti utuu hin himin biyya alaa jechuun Itoophiyaa keessaa baate. Innis akkuma amala isaa durii bakka itti wal argan sana deemee ishii eega ture. Ishiin garuu dhufuu hin dandeenye. Ammas irra deddeebiidhaan ishii eega ture. Ishiin dhufuu hin dandeenye. Innis achi dhaabbatee eeguu amala waan itti ta'eef ammas achuma dhaabbatee eeguu isaa itti fufe. Garuu immoo isheen deebitee dhufuu hin dandeenye. Baay'ee nama gaddisiisa. Jaalalli baay'ee rakkisaadha. Achi dhaabbatee eeguun amala itti ta'e. Waan achi dhaqee dhaabbatuuf illee wallaalee yeroo namni maqaa isaa waamu yookiin maaliif as dhufte jedhee isa gaafatu kantu jecha jedhu qofatu afaan isaa keessaa ba'a. Turtii waggaa 20 booda namootni achitti isa ilaalan baay'een isaanii achi dhaabbachuun isaa kan isaan gaddisiise kun jaalallee isaa kana kan waggaa 20 dura gargar dhiibbaa maatiitiin bahan kana waliin mari'achuudhaan gara biyya keessaatti akka isheen deebitee isa waliin wal argan taasisan. Garuu waan nama gaddisiisu amanuuf illee kan namatti cimu tokkotu raawwatame. Innis isheen dhuftee akka isaanii durii bakka isaanii duriitti dhuftee morma isaatti marmitee isa dubbistus inni garuu eenyu akka isheen taate addaan baafachuu hin dandeenye. Ani jaalallee kee duriiti. Jaalallee kee jalqabaa ittiin jettee amansiisuuf yaaltus ishee amanuu hin dandeenye. Egaa onneen takkaa cabe walitti hin deebi'u. Nama gaddisiisa. Utuu jaalallee isaa kana taatanii maal gootu turtan? Komentii irratti yaada keessan naaf barreessaa. Galatoomaa. Akka viidiyoo taanutti nagaan tura.